Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoo isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa fi harmoota keenyaa jedhu hundumaan galateeffamuu nurrattis qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan guyyaa darbe kutaa 29ffaadhaan ergaa qulqullichaa Yohaannis ilma Zebdiyoos yookiin immoo Yohaannis abbaa wangeelaa kan lammaffaadhaaf kan sadaffaa ilaallee ture kan dhaabbanne. Walumaagalatti qulqullichi ergaawwan kan lamaan isa kan lammaffaa Roomiinaa kan jedhamtu dubartii mana isheetti manni kiristaanaa yeroo jalqabaadhaaf naannoo sanatti hundeeffame. Isheedhaaf akkasumas immoo mana ishee kanneen duran kiristaanota biroodhaaf inni kan barreessedha. Kan sadaffaa immoo namicha keessummaa simachuudhaan beekamu Gaayyoos kan jedhamuuf qulqullichi galatoodhaaf akkasumas immoo hojii kana cimee gara fuulduraatti akka itti fuudhaaf jecha ergaa kana akka inni barreesse ilaallee ture kan dhaabbanne. Guyyaa irraas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti barumsa kana itti fuudhaan kutaa 30ffaadhaan ergaa qulqullichaa Yaa'eqoob kan ilaalludha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan ergaan kun ergaa 20ffaadha. Ergaawwan duuka bootaa jennee dursinee tarreeffama keenyaan ergaawwan 21 akka isaan jiran ni beekna. Isaan keessaa kan jalqabaa 10 kan qulqulluu Phaawulosii fi isaan hafan 7 immoo kan duuka bu'oota 4 jennee keenyarra. Innaan ammaatti ergaawwan 19 barannee kan 20ffaarra geenyerra jechuudha. 20ffaarra kan jiru tartiiba kitaaba qulqulluu kaa'ameen ergaa qulqullicha Yaa'eqoobidha. Egaa Yaa'eqoob kan jedhu yaa ammaatti maqaa kana reefuu haaraa argaa jirra barumsa kanaan jechuu kooti. Barumsa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan kakuu haaraa erga seennee booda Yaa'eqoob kan jedhu jalqabaaf ilaalaa waan jirruudhaaf mee Yaa'eqoob kan jedhu maalummaa isaa xiqqoo ilaallee adabarru. Walumaagalatti kitaaba kakuu haaraa kitaabilee jiran keessaatu namoonni maqaa kanaan waamaman Yaa'eqoob jedhamuudhaan kanneen waaman namoonni 4 ni jiru. Namoonni 4 ni jiru. Afran keessaa 2 duuka bu'ootadha. 2 immoo bakka biraatti caqasamaniiru. Warreen duuka bu'oota lamaan kan jedhaman tokko qulqullicha Yaa'eqoob ilma Zebdiyoosidha. Wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 18 tarreeffama maqaa duuka bu'ootaadhaan kan jirudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasnee ni arganna. Kan lammaffaa immoo Yaa'eqoob ilma Ilfiyoos kan jedhamudha. Inni kun ilma Ilfiyoos abbaa isaa duukarra kan dhaabedha. Inni kun lama waan jiraniifidha duuka bu'oota keessa 2tu jiru. Inni jalqabaa Yaa'eqoob ilma Zebdiyoos yookiin immoo Yaa'eqoob guddichas hin jedhama. Inni lammaffaa immoo Yaa'eqoob ilma Ilfiyoos yookiin immoo Yaa'eqoob isa xiqqaa jedhamuudhaan kan waamamudha. Inni kunis achuma jira. Maarqos 3:18 dubbisne ni arganna. Kan sadaffaa immoo bakka Wangeela Maarqos Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16ffaatti kan ibsamedha. Duuka bu'ootonni 2 ni jiru. Yihuudaa kan jedhaman kitaaba qulqulluurra. Maqaa Yihuudaadhaan kan waaman. Tokko Yihuudaas Qoortuu isa Kiristoosin dabarsee laate jechuudha. Kan lammaffaa immoo Yihuudaa kan biraa booda maqaan isaa Taadiyoos jedhamee kan isaan moggaa'een jira. Abbaan duuka bu'aa Yihuudaa kanaa Yaa'eqoob jedhamee ibsameera. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 ni jira.
yaa'u yeroo barreessan barreessitoonni maqaa adda addaa ni fayyadamu. Tokko tokkorraa adda baasuudhaaf ilma baluu, Yaaqoob, Yihuudaa ilma Yaaqoob jechuudhaan Yihuudaa isa kana Yihuudaa Isqortuurraa adda baasuudhaaf jecha fakkeenyaaf qulqullichi Luqaas kana fayyadameera. Kan akka qulqullicha Maatewos immoo Taadiyoos jechuudhaan fayyadaman. Taadiyoos booda kan isaaf ba'edha maqaan Taadiyoos jedhu. Isuma kanaaf booda kan ba'edha. Duuka bu'aadha inni kunis sadeeffaa duuka bu'aa kan sadeffaati. Yaaqoobtu duuka bu'aa osoo hin taane Yihuudaatu duuka bu'aadha. Abbaan isaa immoo Yaaqoob jedhamachuu barbaadeetu inni. Maarqos 3:18 fi Luqaas 6:16 wal bira qabaa dubbisa. Kan afuraffaa immoo Yaaqoob obboleessa gooftaa isa jedhamudha. Obboleessa gooftaa jedhamuudhaan bakka baay'eetti ibsameera. Fakkeenyaaf Yihuudoonni maal jechaa turani? Yaa'u Kiristoos isaan duukaa guddachuudhaaf qofa. Kiristoosiin ilma Yoosef Lottuu Sibaat, ilma Dubroo Maariyaam, obboleessa isaa obbolaawwan isaa immoo Yaaqoob, Yoosaa, Yihuudaa, Simi'oon jechuudhaan tarreessaniiru dubbataniiru. Maatewos 13:55tti namoonni dubbatan ni jira. Innaa obboleessa gooftaa kan jedhame ilma Yoosef jecha salphaadhumatti Yaaqoob jedhameera. Inni kun isaan kan arfanidha. Innaa gara ergaa keenyatti yommuu deebinu yaa'u asirra kan jiran kana seenaan isaanii ni jira. Seenaan Yaaqoob ilma Zebdiyoos, Yaaqoob ilma Ilfiyoos oduu duukaa bu'ootaadhaan daandii jireenyaatti kan hojjenne seentanii dhaggeeffachuu dandeessu. Kan sadeffaarra jiru abbaa duukaa bu'aadha malee ofiisaatii namichaatitti waa tokko kan hojjete hin qabu. Seenaan isaan jiru. Seenaa Taadiyoosidha. Taadiyoos duukaa bu'aan ta'eef seenaan isaa hojjetamee ni jira. Ilaaluu dandeessu. Achumarra jira daandii jireenyaarra. Yaaqoob obboleessa gooftaa kan jedhame immoo duuka bu'aa miti inni. Duuka bu'oota 12 keessa hin jiru. Gargaartota 72 keessa jira. Isaan kun kan amanan boodadha. Duuka bu'oonni gooftaa keenya waaqummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan amanan yoomidha? Qaanaa Zagaliilaatti ganaa Kiristoos gaafa inni barumsa eegalu jechuudha. Ganaa akkuma cuubameen gadaamee Qorontos seenuudhaan sooma isaa xumuree erga dhufeen guyyaa sadeffaatti sagalee Qaanaa Zagaliilaatti mana cidhaatti argameera miti yeroo sanadha. Duuka bu'oonni isaa waaqummaa isatti amanan. Isaan kun garuu kan akka Yaaqoob kan akka Yihuudaa amma gara fuulduraatti kan ilaallu obbolaawwan Kiristoos jedhamu kanneen ta'an sun waaqummaa isatti hin amanne isaan. Kan amanan ganaa du'aa ka'uusaa boodadha. Isaan kun gargaartota 72 keessaa tokkodha. Inni argaa kana kan barreesse eenyudha? Isa kanadha. Obboleessa gooftaa kan jedhame Yaaqoob ilma Yoosef obboleessa Yihuudaa jechuudha. Obboleessa gooftaa kan jedhameef yeroowwan baay'ee kaasneerraa maatii tokko keessatti wajjirraan guddachuu isaaniidhaaf jecha obbolaawwan jedhamanii Kiristoos wajjirraan ni waamamu. Obboloota kan jedhamu kitaaba qulqulluu gaafa kallattii adda addaatiin ibsameera. Kan jalqabaa gadameessa keessaa kan wajjirraan ba'an obbolaawwan jedhamu. Gadameessa tokko keessaa kan wajjirraan ba'an obbolaawwan ni jedhamu. Kan lammaffaa immoo jiraattonni biyya tokkoo guutummaa obbolaawwan jedhamu. Kan sadaffaa immoo maatii tokko keessatti firoon wajjirraan guddatan obbolaawwan jedhamu. Kan afuraffaa immoo namoonni hafuuraan tokko ta'an obbolaawwan jedhamu. Fakkeenyaaf kiristaanota addunyaa kan jiru kiristaanonni obbolaawwan jedhamu. Itoophiyaa keessaa baanee biyya Gibxii yoo deemne kiristaanota gooftaatti amananii sirriitti tawaahidootti amanan yoo arganne isaan duukaa obbolaa jedhamu jechaadha salphaadhumatti. Obbolaawwan haala kanatti ibsamaniiru. Asitti kan ibsame Kiristoosii fi Yaaqoob yookiin Yihuudaas haa ta'u isaan kaanis obbolaawwan isaanii maatii tokko keessatti wajjirraan guddachuudhaan kan ka'e obbolaawwan gooftaa jedhamaniiru. Isa kanatti barreesse. Kan inni barreesse ergaan kun kan barreeffamte kiristaanota amantaa Yihuudiirraatii gara kiristaanummaatti dhufaniidhaafidha. Ergaan kun kan barreeffame. Namoonni kun naannoo Yerusaalem yookiin dachee Israa'el kan turan jechuudha. Kiristaanummaa fudhachuudhaan ari'atamuun adda addaa isaan qunnameera. Innaa ari'atamaniitu biyyoota adda addaa keessa jiraachaa osoo isaan jiranii achittidha. Qulqullichi kun ofiisaa Yerusaalem mana kiristaanaa bulchaa ture. Baqannaa Rawranjaniidhaaf isaaniif barreesseera jechuudha. Naannoo bara 50ffaatti dhaloota Kiristoosiin booda Yerusaalemitti akka barreeffame illee ni amanama. Kitaabni kun jechuudha. Namoota kanaaf ni kaasan namni ofuma isaatiiyyuu warreen baqataa jiran akka ta'an jechuudha. Kiristaanota bakka adda addaa jirtaniidhaaf jechuudha. Jalqabarraa jalqabee gaafuma jalqabu sanaan jalqaba. Kiristaanota baqannaa jiraniidhaaf barreesse. Kaayyoon barreeffama isaa tokko baqannaa waan jiraniidhaaf isaan jajjabeessuudhaafidha.
baqannaa irratti isaan jajjabeessuudhaaf. Kan lammaffaa immoo rakkinaa fi ari'atamuu sana ilaalanii akka isaan abdii hin kutanneedhaaf. Dhuguma akkas kan ari'atamnu waaqni hin jiru moo maaliifidha jechuudhaan namoonni baay'ee amantaa isaanii matuma isaaniitiin ni qoru ofuma jechuudha. Ofuma ofii hin qoru. Kan hundumtuu kan dura ga'u maalidha kun wanta hin jirreedhaafidha waaqni loottoo si baatu wanta hin jirreedhaaf wanta nu hin gargaareedhaaf jechuudhaan namoonni akkas ta'an ni jirunna. Abdii akka isaan hin kunneedhaaf baqannaa akkasumas gidiraawwan jiru hundumaa ilaaluudhaan jechuudha. Kan sadaffaan immoo amantiin hojii gaarii hin qabne immoo du'a akka ta'e amantanii baataniittu achitti gara hojii gaarummaa yoo hin qabaanne ammas amantiin keessan faayidaa hin qabu kan jedhudha. Maal gochuu qabutti iyyuu amantaa isaaniitti cimanii jiraachuudhaaf hojii gaarii kiristaanummaadhaan cimanii jiraachuun kallattii lamaaniin iyyuu kan barbaachisu ta'uusaa ibsuudhaaf jecha ergaa kana isaaniif barreesseera. Ennaa qabiyyee isaa yommuu ilaallu boqonnaa shanidha kitaabichi kan qabu. Ergaan qulqullicha Yaaqoob boqonnaa shan qabaa nuti bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kitaabni kun walumaa galatti garuu boqonnaawwan kanaan kallattiimaan kan inni kaasu nama amanee jiru tokkodhaaf namni amane kun kallattii kamiidhaan waaqayyo wajjin jiraachuu akka inni qabu salphaadhumatti jechaadha. Amma adda addummaa ergaawwan qulqulluu Phaawulosii fi ergaawwan qulqulluu fakkeenyaaf kan akka Yaaqoob beekuun sirriitti barbaachisaadha. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa kan barreesse ergaawwan baay'een warreen ahzaabummaarraa gara kiristaanaatti dhufanidha. Innaa isaaniin reefuu gara amantaatti dhufan jedhaniidhaaf dursanii wanta ture hin beekan waa'ee kakuu moofaa, raajii dubbatame, waa'ee Masii, waa'ee Abrahaam, waa'ee raajonni maal jedhanitu waa tokko wanta beekan hin qaban isaan. Reefuu amantiitti dhufaa waan jedhanaaf amantaatti isaan cimsuudha qulqulluun Phaawulos kaayyoon isaanii jalqaba malee jireenya kiristaanummaa sana miti. Amantaa isaanii cimsanii akka isaan qabataniidhaafidha. Isaan kun immoo warra asitti qulqullichi Yaaqoob barreessaa jiru immoo dursanii wanta jiru hin beeku. Kana booda kallattii maraajii taa'eedhaan ilmi waaqayyoo Masiin dhufeera. Isatti amananii cimoodha isaan amantii isaaniidhaan. Erga amantii isaan cimaa ta'an immoo amantiin qofti miti gaaniitti jumaadha. Hojiin gaarii kiristaanummaa ni jira kan jedhu dabalee itti kaa'aaf jechuudha. Warra ganaan amanneedhaa fi gara amanuutti akka isaan dhufaniidhaaf kitaabni qulqulluun waa'ee amanuudha kan barsiisu. Malee nama waa'ee ganaan amaniidhaan hojii gaarii kiristaanummaa akkas gochuu qabdaa kana gochuu qabdaa hin danda'amu. Inni ergaawwan qulqulluu Phaawulos baay'isaa kan argannaa gara amanuutti akka isaan dhufaniidhaaf Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uu fayyina namaadhaaf jedhee dhufee fannifamuudhaan du'ee du'aa ka'uusaa amanuudha kan jalqabaa. Kana yoo namanni hojiin gaarummaas jemmer faayidaa hin qabaatu. Innaa kana amansiisaatti baay'ee kan hojjetu. Inni kun immoo warreen kanatti amananii cimanitti iyyuu amantii isaaniidhaaf jecha ari'atamaa jiru. Akkuma agartanii amantii keenya hin gadhiisnu jechuudhaan biyya isaanii qe'ee isaanii gadhiisanii baqachaa jiru. Innaa achitti jireenya keessan kiristaanummaan jabaadhaa jechaa jiranni kun. Innaa haala kanaatiidha. Namoonni bakka barbaadan qofa yeroo qabatan kitaabni qulqulluun bargita. Garuumsa abbaa barbaadeedhaaf mijataadha dhugaa dubbachuudhaaf. Namni matuma isaatii jalqaba sammuu isaa aqaaqee kallattii kanaadhaan qofan barbaadoo jedhe dhimma isaa kana kan isaaf mirkaneessu kan isatti fakkaatu qarqara tokko lama kitaaba qulqulluu keessaa ni argata. Garuu kitaabni qulqulluun haala kanaatiin kan dubbifamu. Kitaaba qulqulluu jechuun nyaata lubbuu jechuudha. Nyaanni foonii nyaanni lubbuu jedhamti fakkeenyaaf amma nyaata foonii yoo fudhanne nyaata foonii gosa baay'ee jira. Nyaata foonii gosa baay'ee sana hundi keenya nyaannu. Amma tokkoon keenya jechaadhaan nyaata baay'ee nyaannu. Kanamaaf nyaannu haa inni duukaa qaama koo duukaa waliin simatu kun naaf hin tolu natti hin tolu jennee dhiisna nyaata baay'ee dhiisnaan. Kitaabni qulqulluun garuu nyaata lubbuu amma jedhametti akkanaa miti. Kana fudhadheen kana fudhadha isaan hin jiru. Guutummaa isaa toltee qaasamee fudhatama kitaabni qulqulluun. Kana adda addummaan nyaata foonii irraa addummaa isaa jechuudha. Malee anas kana malee hin dubbisu warreen jedhan. Ishee ergaa qulqulluu Yaaqoob kana tarii seenaadhaan beektote Pirotestaantizim gaafa eegalu kan akka Maartiin jechaadha. Kitaabolee sadarkaa kaa'aniiru. Kitaabolee kakuu haaraa sana 27 fudhatan sadarkaa kaa'aniiruuf dhugaa dubbachuudhaaf gara fuulduraatti tarii gaaffii isaanii duukaa kan jiruun hin kaasnaan. Innaa kan akka ergaawwan qulqulluu Phaawulos keessaa warra amanuu jedhanii sadarkaa guddaa kennanii kan akka qulqullicha Yaaqoob kan barreesse ergaa kanaaf kan akka mul'ata Yohaannis isaan akka gorsaatti malee akka iskiripchar. Foon iskiripchar jechuun sagalee waaqayyoodhaan hafuura qulqulluudhaan kan barreeffame. Akka kanaatti hin keenye dabalan jechaadha. Irra adda baasee lafa kaa'aniiru. Bargeet kitaaba qulqulluu isaa lakkoofsa keessaan baasne garuu sadarkaadhaan ammasumatti xiqqoo gorsaaf barbaachisa malee
hafuura waaqayyoodhaan geggeeffamee iskiripcharii ta'e miti jechuudhaan amma kanatti gadi buusaniiru. Kana jechuun maal jechuudha? Nyaata kana kun nan simatu kun kana dhiiseen kana nyaadha akka jechuutinna nyaanni lubbuu garuu akkas mitiidha. Innaa boqonnaawwan kun shanan guutummaatti waa'ee jireenya kiristaanummaa odeessu salphaadhumatti qoqqoodnee ilaaluudhaaf garuu waan tokko lama dubbachuu hin dandeenya. Boqonnaa tokkoon galmaatti kan jiru waa'ee qorumsatti obsa qabaachuudha kan jalqabaa. Kiristaanummaa keessatti kan jalqabaa inni mataan isaa maalidha? Obsa qabaachuudha. Namni qoramee obse inni eebbifamaadha jechuudhaan jalqaba ba'uunatti ilaala. Namni maaltu? Namni qoramee qorumsatti cimee dhaabbate eebbifamaadha malee namni qormaataa jalaa bahee bakka qormaanni hin jirre nama jiraatu miti. Eessaadha eebbifamaan? Inni kun namni kun booda gatii guddaa sana argachuudhaaf jira jechuudhaan dubbatannaa yeroo kamittiyyuu obsa qabaadhaa wanta hundumaa keessatti obsaan deddeebi'aa jechuudhaan ni kaasa bal'inaan taanee waa'ee jaalalaallee ni kaasaa ol jaallachuu akka qabnu ittaansee waa'ee amantiidhaa fi naamusa kiristaanummaa sin kaasa nam tokko amantiidhaan amanee garuu hojii isaadhaan waaqayyoodhaan hin fakkaanne maal faayidaa qabaa? Ittiyyuu namni amantiin qaba jedhee hojii gaarummaa hin qabne yoo ta'e amantii isaas mataan isaa du'aadha jechaa dubbata. Amantiin isaa du'aadha. Maaliif hojii gaarummaa hin qabnu ta'e? Likki mootummaa tokkoon eeyyeen ati mootii keenyadha jennee erga fudhannee booda lakkii gibirri immoo siif hin kaffalamu akka jechuuti. Nyaata aadaa mootummaadha deeqii gibirri isaan kaffalamu ta'e. Akkanaati jechaa agartanii amannee garuu hojii gaarummaa hin qabne taanaan du'aadha lamaan isaa yoo fudhate jechuudhaan. Innaa qajeelonni mataan isaanii qulqulloonni baay'een kan tsaddaqan kan qajeelummaa argatan mataan isaanii koo hojii isaanii irraadha. Malee amantiidhaan mitachuudhaan iyyuu kaasa. Innaa Phaawulos immoo maal jedhu qulqulluun Phaawulos amantiidhaan kan akka Abrahaam የጸደቁት kan qajeelummaa argatan amantiidhaan jechuudhaan dubbata. Inni maallaa waaqayyotti amanuudhaan namoonni akka isaan dursanii waaqayyotti amanuu qaban ibsaa jira malee walitti bu'aa jira miti. Qulqullichi inni kun immoo maal jechaa jira? Kan akka Abrahaam immoo kan tsaddaqanii amantiidhaan osoo hin taane hojiidhaan jechuudhaan dubbata. Hojii maallaa kan jalqaba waaqayyo maal jedheera abboommii kenneeraaf biyya kana keessaa baheedheera. Baheera beekaa biyya gadhise. Inni kun hojiidha. Agartanii? Malee amanee man callisne Abrahaam. Laayisitti amanee bakka kana booda natti hin baay'isin kana asumattan si amanaa hin jenne. Wanta waaqayyo jedhu hundumaa raawwate jennaa kan akka Abrahaam raasuu kan tsaddaqan hojii isaaniitiin jiru kan barreesse saba kanaadha. Innaa erga mannee booda hojii gaarii kiristaanummaan dirqama eegama. Kan hin qabnu taanaan amantiin keenya tasaa du'aa ta'uusaa kitaabni kun dubbata jechuudha. Innaa warreen amantii qofa barbaannaa lakkii hojii gaarummaadhaan abboommii eeguu hin barbaannu maal gochuu hin barbaannu warreen jedhan kitaaba kana holy scripture kan jennu hafuura qulqulluudhaan geggeessummaa hafuura qulqulluudhaan kan barreeffaman kitaabolee qulqullaa'oo keessaa kana gadi buusaniiru. Kan sadaffaa immoo dogongora irraa of eeggachuu. Yoomuu taanaan dogongora kamirraa of eeggachuu beekaa. Kallattii kamiiniyyuu. Dogongoruu irratti maal gochuu? Of eeggachuu. Dogongorachuun baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha. Kallattii beeknu hundumaadhaan garuu sammuun keenya kan nutti himu kamirraa of eeggachuu qabnu. Inni guddaan immoo arraba ofii adabachuu. Arrabni fakkeenyaan kaaseera doonii yookiin bidiruun bishaan irra deemu baay'ee guddaadha. Bidiruu kana garuu qilleensuma xiqqootu sochoosa. Akkasumallee namoonni ulee wayii qabatanii kan isaan naannessan bidiruu guddaa sana. Innaa uleen xiqqoo kun bidiruu guddaa kan naannessiti. Akkuma kanaas immoo arrabni dura jirtu baay'ee xiqqoodha. Garuu akka ibiddaati. Ibiddi baay'ee xiqqoon tokko maal gooti? Lafa baay'ee muka baay'ee gubdi. Arrabni keenya illee akkuma kanaati. Wanta arraba keessaa ba'e hin deebi'u dhugaa dubbachuudhaaf. Arrabaan nama yoo eeboodhaan waraana namni deemee maaltu fayyuu danda'a? Ashagamee fayya beekaa. Nama arrabaa waraannaan garuu hanga du'a isaatti namni kun kanadhaatiin fayyu. Yoomuu taanaan jechuudha ba'uudetannaa kanarraati of eeggachuu kun hamii dukara wal qabataa nama arrabsuu dukara wal qabatannaa arraba irratti baay'ee of eeggadhaadhaan dubbata. Boqonnaa afuree masheetti kan jiru immoo addunyaa jaallachuurraa of eeggachuu. Addunyaan yaa dursina kunaallee ni baddi fedhi isaas inuma bada. Namni fedha waaqayyoo hojjetu garuu bara baraaf akkuma jiraatu jennee dursite akkuma laalle addunyaa jaallachuurraa of eeggachuudha. Yeroo hundumaa waa'ee jireenya bara baraadhaaf yaaduu akkasumas immoo akeekkachiisa warreen dureeyyiidhaaf hin kaa'aa. Abdii booda jirus immoo warreen obsaan jiraatan abdiin isaan argatan gara fuuldaatti kan jiru ni ibsa. Akkasumas namoota fakkeenya ta'an amantiidhaanis obsaanis fakkeenya namatti ta'an kaasuudhaan qulqullichi kana barreesseera jechuudha. Gabaabaa ergaan isaa kana fakkaataa ergaa 20ffaadha kun. Kanaaf ergaan tokko ergaa Yihuudaa kan jedhu ergaa 21ffaa kan xumuraati.
isa kutaattaanuun qabannee kan dhufnu kan ta'u har'aa fi asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.